Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya. Qophii keenya har'aatiin mallattoowwan dhukkuba kalee namni tokko agarsiisuu danda'u 10 kan waliin ilaallu ta'a. Turtii gaarii. Mallattoowwan dhukkuba kalee. Tokkoffaa, hafuurri cituu. Dhukkuba kaleetiin yoo qabamne seeliin dhiiga diimaa keenyaa waan hir'atuuf hafuurri keenya cituu yookaan ammoo hafuura baafachuu dadhabuu dandeenya. Lammaffaa, dhandhamni sibiilaa arraba keenya irratti dhagahamuu. Sababa hir'ina seelii dhiigaatiin dhandhamni nyaataa kana dura beeknu jijjiiramuu fi irra darbees arrabni keenya dhandhama sibiila jejjedhu nutti dhageessisuu danda'a. Itti dabalees nyaanni nama jibbisiisuu danda'a. Sadaffaa, halluu fincaanii jijjiiramuu. Sababa dhukkuba kaleetiin halluu fincaan keenyaa gara keelloo fi keelloo gurraacheen of keessaa qabutti jijjiiramuu danda'a. Irra darbees fincaan keenya dhiiga wal makee bahuu danda'a. Afraffaa, hir'ina xiyyeeffannoo. Kaleen keenya yoo dhukkubsate oksijiiniin gara sammuu keenyaatti akka hin deemne waan godhuuf rakkina yaadachuu fi xiyyeeffannaa godhachuu geessisuu ni danda'a. Shanaffaa, dhiita'uu qaamaa. Sababa dhukkuba kanaatiin xuraawaan dhangala'oo qaama keenya keessaa ba'uu waan hin dandeenyeef gara qaamota keenya birootti faffaca'uudhaan qaama keenya dhiiteessuu ni danda'a. Keessattuu luka, fuulaa fi iddoowwan qaamni keenya walitti gaggalan irratti mul'achuu ni danda'a. Ja'affaa, dadhabbii qaamaa. Sababa hir'ina seelii diimaatiin qaamni keenya lafaa kahee osoo homaa hin hojjetin dadhabuu ni danda'a. Torbaffaa, hirriiba dhabuu. Kaleen keenya dhiiga haalaan waan hin qulqulleessineef wantoonni qaama keenya irratti qoricha yookaan marzii ta'an karaa fincaaniitiin osoo hin bahin waan hafaniif dhukkubni cimaan nutti dhaga'amuu isaarraan kan ka'e hirriiba dhabuu ni dandeenya. 8ffaa, gogiinsa gogaa keenyaa fi hooksisuu. Haalaan hojjechuu dhiisuu seelii diimaa keenyaatiin qaamni keenya albuudota barbaachisan lafee fi gogaa keenyaaf oomishuu waan hin dandeenyeef gogaan qaama keenyaa goggoguu fi nama hooksisuu danda'a. 9ffaa, yeroo yeroon fincaa'uu. Haala durii irra yeroo yeroon kan fincoofnu yoo ta'e keessattuu ammoo yeroo keenyaan ala halkan irra deddeebinee kan fincoofnu yoo ta'e mallattoo kalee agarsiisaa jirra jechuudha. Seeliin keenya waan seeraan hin hojjenneef yeroon fincaanii wal jala darbuun sa'aatii isaa malee irra deddeebiidhaan nama fincoofsisuu danda'a. 10ffaa, micciirama irree. Dhibeen kalee hojii qaama keenyaa hedduu waan balleessuuf madaallii elektiroolaayitii geessisuu danda'a. Sababa hir'ina kaalsiyeemii fi fosfarasii madaallii hin qabneen hirreen miila keenyaa micciiramuu ni danda'a. Walumaa galatti mallattoowwan kanaa fi kana fakkaatan yoo agartan gara mana yaalaa deemtanii akka yaalamtan isiniif dhaamaa qophii keenyaarraa asuma irratti goolabna. Nagaatti.